ilma namaatii ni dubbatti, dhageettii qabdii ni dhaggeeffatti, ni hubatti, ni hubachiifti, quuqqaas tuqxee quuqama onnee namaa firaa fi nyaapatti agarsiifti. Gaafa kaan fagoo dhiyeessiti, gaafa dhibii ammoo dhiyoo fageessiti. Feetu ni gammachiifti, fedhuu baattu immoo ni gaddisiifti. Feetu ni boochifti, feetu ammoo ni dallansiifti. Feetus ni kofalchiifti. Gaafa kaan ni duulchifti, gaafa dhibii ammoo ni guulchifti. Bokkuu fi alangeellee lafa nama keessiftee eeboo fi qawwee nama qabachiifti. Ni kakaafti, ni duulchifti, ni waraansifti, ni moosifti, injifannoos ni gonfachiifti. Yoo feete ammoo eeboo nama harkaa fuutee margaa fi irreensa nama qabachiiftee araara namaa buuftii. Aartiin yookaan ammoo ooga barruun yookaan ammoo durduriin dhiibboo fi mammaaksii abbaantee fi jimmiyyoon hundi walitti dabalamanii galaa seenaa fi amantii, siyaas dinagdee fi sirnaa fi falaasama jireenyaa sabni yookaan biyyi tokko qabu madaalli isaa eeganii deemuun. Bochus ooga aartiinii, weelliftus ooga aartiin miira keessa keetii kaaniif ittiin qooddamu. Oogni aartii daawwitii jiruu fi jireenyaa addunyaa kanaatiin. Ooga aartiidhaan ati yoo dhugaadhaaf barreessitee dhugaa baattaa yookaan ammoo kalaqaa fi uumee keetiin kuultee kukkuultee sonaa fi siimboo hawaasaa lufsiiftaa. Umurii keenyatti isaa ta'uu sanaan dura Oromoon seenaa barreeffamee taa'een qabu yaanni jedhu mana bunaatii hanga addabaabayiitti bira darbees hanga waltajjiiwwan garaagaraatti osoo hin hafiin dubbatamaa dhaadheeffamaa tureera. Yaanni kun ammoo saboota kanneen biroo qofaatti osoo hin taane dhaluma Oromoo biratti illee dhimma jabaa ta'ee dhimmamaa tureera. Garuu ammoo namni boodatti deebi'ee seenaan Oromoo hin barreeffamne jedhuun kan sabaa fi sablammoota biyya kanaa keessaa ammoo kan eenyutu sirnaa fi dhugaadhaan barreeffame yoo jennee gaafii guddaadha. Barri seenaa barreeffaman qabu jennu mataan isaanii seenaa Oromoo fi kan kaanii jalaa hatuudhaan barreeffatan malee dhugaartii fi seenaa karaarraa maksee ofiif ooksifate malee addatti kan mataa isaa hin barreeffanneen. Addunyaa kanarratti jataa fi irree jabaa kan qabdu Firaansii barreessitoota jajjaboo seenaa Firaansii dhalootaaf dabarsan jiruu fi jireenya uummanni biyyattii itti waaree jaare hundaa barreessan argachuudhaaf goota 100 eeguudhaaf dirqamte. Kamisaa ta'uu kam Oromduroon ooga aartii haa qabaatu isaa dhabuu har'a garuu ilmaan isaa jaarraa hedduu boodaan qabsoo dhiigaa fi lafa ilmaan isheetiin wareegamaniin Oromoodhaaf aartiin oogaa jirti. Har'a namni dubbisu jiraannaan har'a namni ooga aartii ooggachuu fedhu argamnaan ilmaan ishee coba sammuu dhaloota kaleessaa fi har'arraa cobsataniin qalamaan waraqaarra kaa'anis jiru. Waraqaan adiin dubbatu. Garuu gaafa beekaan dhiiga qalamaan irratti dhangalaasee dambaleen ooga aartii ni daakama. Looreetichi guddichii fi hangaftichi Tsaggaayee Gabramadiin barreessichi guddichi Dilboon Dilbii Sabaa Gaaddisaa Birruu gaazexeessichi gameessii fi uleessi ooga aartii Dhaabaa Wayyeessaa afaan warra gaaddidduu ooga aartiitiin Oromoo gaaddiddeessanidha. Har'a lubbuun jiruuf hin janyuuf malee faaruun addaggee keessi lafa faatiif malee
barreessitoonni gudeeda Oromoo keessaa ba'anii gootaraa fi gumbii aartii jigsanii warri dhangaa sifaa maaddii aartii irraa nuuf laatanis danuudha. Dargaggeeyyiin guduruudhaan ayyoomanii qeerrummaan ooga aartii dhangi'amanii gaagura guddaa aartii keessaa kanniisota suutaan nama iddan jechoota onneef sugaa qorqalbiif ammoo fayyinaan nadhii dammaa dhaloota har'aa hubaasanii boruuf ammoo galaa galeessan mirree horachaa jirra. Dhaloota kan darbe faarsaa jiraatu qofa osoo hin taane dhaloota kan kaleessaa beekee kan har'aa hubatee borummoo waan as deemu raagee faladhaa deemu uumuudhaaf gaheen guddaan kan ooga aartiitiin. Kanaaf kitaaba keenya guddaa isa isaanii nyaattee har'ayyuu wayyuun keenya moora ilaalee har'a hubatee boru raagu argachuuf isa aartiin oogeef yoo badhaasaa deemnee dhaloota caaluu dhaloota boru baallee abbaasaa dhaaluu mannaa. Kitaabolee keenyaan namni osoo hin dubbisiin qeequu osoo hin taane kitaaba namni dubbisee qeequ taasisuudhaaf malli eegalamus galmisaa fagoodha. Kanaaf ammoo xurree dhalootaaf saaquun bu'uura dhalootaaf bu'uuressuun ilaalama guddaadha. Akka baay'een jedhu osoo hin taane seenaan Oromoo kan barreeffamu jalqabe har'a miti kaleedha. Kanaaf immoo ragaan keenya barreeffama dhagaa gola odaarra jiruun malkaa qunxurree lagni keenya Awaash dhagaan keenya Araaraa fi hambaaleen seenaa fi ogaartii himee hin finne kumaa kitilaam. Diyaannee wal badhaasuu baannullee biyyoota keenya waan isaan hayyisaniin beekamtii kennuufiin beekamtii kenninee ruufa maruu fi baannullee nu warra seenaan fagootiin. Waldaan barreessitoota Oromoos warra aartiin oogeef ooga isaaniitiif ogeeyyii miidiyaa warra aartiin sabichaa akka guddatuuf kaleessaa hanga har'aatti gumaachaniif hojii isaaniif beekamtii kennuun oolee buleera. Badhaasni maqaa barreessicha guddichaa dilboo dilbii sabaa Gaaddisaa Birruun moggaafame kun waggaa waggaatti bifaa fi qabiyyee isaa daddabalaa deemuudhaan hojii boonsaadhaaf beekamtii kennuu isaatti fufeera. Badhaasa barruu Oromoo bara kanaatiinis barreessaan guddichi Gaaddisaa Birruu yaadatamee warra waggaa kana keessa aartiin oogeef hojii isaaniitiif beekamtiin ni kennama. Gaaddisaa Birruun barreessaa fi qabsaa Oromoo isa yeroo afaan Oromoo qubeedhaan barreeffamu iyyuu miti yeroo dubbachuun gadadoo turetti asoosama Oromoo dheeraa barreessee maqaa asoosama kanaas Kuusaa Gadoo jedhee maqaa moggaasee. Kuusaa Gadoon bara 1983tti kuufama Gadoo baatee maxxanfame. Kuusaan Gadoo kuma maqaasaa Gadoo Oromoo sirna mootiidhaan hanga nafxanyaa sirna nafxanyaadhaan immoo hanga darguutti darbee Oromoo gadachee kan ibsu ture. Guddichi dilboo dilbii sabaa Gaaddisaa Birruun godina Arsii aanaa Leemmoo fi Bilbiloo magaalaa Boqojjiitti dhalatanii amsi abbaan burreen bifa tokko mitii fi fedhiin gamtokkeen ammoo ogaartii isaan kanneen birootiin. Hayyuun kun yuunivarsiitii Finfinnee keessattis Akaadaamii Afaan Sabootaa Itoophiyaa kan jedhamu keessattis hojjechaa kan turaniin. Waldaa barreessitoota Oromoos yeroo jalqabaatiif kan hundeessan isaanumaa waayiloota isaanii waliin. Sadarkaa Oromiyaattis haa ta'uu sadarkaa biyyaatti barreessitootaa fi gaazexeessitoota yeroon badhaasan baakkuudha. Kun ammoo gaaffii lama of keessaa qaba. Tokkoon badhaafamtootatu hin jiru moo yoo jiraatan immoo beekamtiitu hojii isaaniitiif hin malu moo kan jedhu yoo ta'u, lammeessoon ammoo eenyutu immoo yookaan ammoo
dhaabbata kamtummoo hojii isaaniif beekamtii kennaa kan jedhu guddina ooga barruu Oromoo irratti dhiibbaa guddaa geesse. Waggoota 12 dura kan hundeeffame waldaan barreessitoota Oromiyaa kitaabolee namni madaaluu hin qabne ce'umsa ooga aartii irratti dhiibbaa guddaa akka qabu erga hubatee waggaa waggaadhaan kitaabolee ba'an fuudhuudhaan hayyuulee yuunivarsiitiin madaalchisuun ofiifis qoodatti fudhatee badhaasaa. Aannan illee yoo qoraasuma hin qabaanne akkuma hin mi'oofne hojiin nama kamiyyuu yoo hin madaalamne guddina ooga aartiitiif waan gumaachuun qabu. Badhaasa hangammaan asoosamni dheeraa fi gabaabaan walaloo fi iskiriiptiin fiilmii kitaaboleen ala asoosamaa fi namoonni ulfaatoon umurii isaanii keessatti kallattii maraanuu Oromoo fi biyyaaf gumaachan akkasumas gaazexeessitoonni ooga aartii hubatan badhaafamaniiru. Nation Production Abbanni Nation Production meeshaalee ammayyaa qixeeffachuudhaan hojii dookumantarii eegaleera. Dookumantarii gurguddoo kan gosaa, kan qixxeelammii, seenaa goota jaalattanii, seenaa maatii keessanii, seenaa lafa seenaa qabu, seenaa magaalaa, seenaa ardaalee jilaa, seenaa iddoowwan hawwata turizimii, seenaa hundeeffama yuunivarsiitiiwwanii, kan waldaalee, seenaa hiriyaa fi fira jaalattanii isin faana hojjechuudhaaf qophaa'eera. Nu argachuuf lakkoofsa bilbilaa 0952245224 nuuf bilbilaa. Nation Production